milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi dachii ambareeddee dhugaan warra dinbarsiisuu شعبان رمضان شوال الله شوال يقول قو شوال السنة درسوني نسني دچه أيه گندني تورسوني شيخنا درافرتن جاني چرا من قدونا تيرغني أيه من قدوان فونه گندت گندگي سنو مالي جاني شيني كسنن رادرو دابته أيه گندر کے حوال دیبو جاني نيون دوبادو هو جين أيه شجابر mee quraan torban kun waggoota quraana kana keessa warri quraana keessa ture kan waggaa torbafaatti fixu jira kan waggaa saddeeffaatti fixuutu jira mee ati gaashee egaa fedhii rabbiitiin immoo bakka tana mee baatii sadii keessa quraana fixu jechuun sana dura maal irratti sana dura osoo quraa torban kana qara'uun eegaliin dura hafsuma namni qara'uutan akka tajwiida qaraatee fi akkasii laaffattee moo maal irraa تنا حافظي كجلتين تلشة جيران أشي درتيس. أيه. سيني قرآن مثلا أقراني جمّدي. ورّي يروسني في سبرة جنانتو إدو قرآن تي قرآن خنا قرآن جاني قرآن سبا خنا قرآن جاني تي إساني كتاب إدو بيختار. ورّا كجلو بيختارن نما إدو را. أيه. غرو قرآن بيخني وبونا نتهمي سنجلان رجعني إدو نجنكو جرانجي إدي سيني ألانا لا. نقران لي جمّدي أكسيت تفوفنا شوال لي أقول سنة رمضان لي بيه شوال لي سنة درسان دچاته أيه درسان مادة دي بيتك قبضت غير ورف خبيتي أي تو خمن قدر ترجعني من قدر رايا سه أكسيت تربان تكو قبيه في أكسيت كراس سجرا تربان تكو أبصا في جيتي أيه warra jajjabaa turbaan tokkoof narraa dhaabe akkasitti guyyatti juuza kudhan naa dhaggeeffachaadha akkasitti yeruma gabaabduu keessatti hanga hafe finne maashaa Allah akkasin na eebisee na geggeesse shajjaabee jedhama ربي جزاء خفاله في نما يدو نسيانا ما يدو نما يدو أبسك أبو ماس نما تكا في نمني جول في قدان استوكو ما في خبجو خيست نما برتو خنا خبجو خيست نمني خن نما قدا خن نما تكا دان الله لشجابر نما طبيعي إنسان عجائب ستبايع إيش كان قرين شيء كان عجائبات بر جالتهم توتا في وردفتو تخينيا لا الجابكم مجرتني تنجل عايز موجينا maaliin jechuu barbaade seetan ilmi jechuu waan salphatti yookiin immoo akkanuma keessa dhaqanii arkatanii miti sheekha akkasumaan ulfinni ilmi kun gaa biyya teenya tana keessatti amma keessattuu harargeen teenya tun booda kana barnoota irraa fagaachaati jirti ijoolleen majlisa keessa yoo laaltan irra baay'een isaanii ijoollee bakka biraatti irraa dhufteefaadha hawaasni keenya kun maal irraa barachuu dhabe isin akkana laffaatanii ilmii tana fiddanii ammoo maaliif ijoolleen teenya maaltu barachuu isaan dhorke dhugaadha hawaasni waan adda addaatiin shaakalamee jira. Baay'inaan hedduu waayuma addunyaadhaati wanni shaakale. Keessaahu zabana ammaan tana jirru kana keessatti hatta harargeen barnoota ammayyaatillee barnoota amantiis akkuma irraa boodatti haftatti barnoota ammayyaallee baay'inaan irraa boodatti haftee mul'atti. sababaan hedduu abbootiin itti yaaduu dhabuunis ni argamti. Keessaahu yeroo ammaan tana keessatti baajaajii ijoollee barnoota dhorku jira yoo jette nama barnoota dhorku jira yoo jette. Baajaaj bituu qofa. Baajaaj bituu baajaaj hayaa bahayaa jedhaniituma meetira 20 fi 20 dachii gurguranii baajaaj bitanii. Ijoollee akka jirtu baajaaj harka kaayanii ijoollee xixiqqishoo hanganaa ta kursii irraa mul'anne tanaatu baajaaj olii gagguysaa ijoolleen tun magaalaa tana keessatti akkuma feeti. Abbaan quban qabu akkuma feete taati. Baay'inaan waan yeroo ammaan tana sababaa ta'u jirurraa
waan tanaa sunatti mul'ata. Dantaa addunyaatiin barnoota dagachuu. Addunyaatiin barnoota dagachuu jechuudha. Tole sheekame if boodaan si deebisa. Kitaabban dilaa agaran kana namni keenya gaa akka waan faayaatti yaada. Mee kitaaba kana hunda gaa sammuun as keessa bultee jirti moo qaxiraa kitaaba halkan qaxiraatti bulte qabda? Tola. Ilmiin barachuun waan salphaa miti. Ilmiidhaan mul'achuunis gaafa sheekan keenya hawaasa dura dhaabbatan akka waan salphatti as ga'anitti fakkaatti. Mee rakkoo fi dheebuun bakka tana keessatti dabarte maal fakkaatti sheek? Maashaallah yeroo ammaatiif yeroon duraanii garaagarummaa qabdi. Yeroo ammaan tanaa darasaan warri barattoonni ilmi islaamaa baratan hedduu haala mijaawaa keessatti rakkoo hedduun rakkoon isaan hin mudanne barachaa jirani. Warri akka nama barnoota ammayyaa baratutti maallaqa akkaawuntii irratti ergaa fi bakka adda addaatti gargaaramaa akkanatti barachuu jiran. Yeroo ammaa haalinis mijaawaadha. Karaa hedduun mijaan jirti amma. Takka gaafa duraa kitaabnummaan hin jiru amma kitaabni gosa barbaadetti maktabaadha harkatta. Takka carraan amma jiru kan namni otoo itti fayyadame gaafa duraan jirre. Kitaabni hin jiru san bira kutee rakkoo ture ammas gaafa duraa hedduu rakkoo beelaati jira. Namni keenya uummanni keenya hedduu diinni jaalatanii darasaallee hedduu nyaataa dhugaatii hedduu bira dhaabbatanii akkasuma wajjii yeroo takka takka abaartu dhufaa gizee abaar dhufee biitti waa dhabdee darasaan hedduu miidhamti. Sababa barnootaatiif yeroo hedduu miidhaan nurra geessee turte bakka dura barnootarraa eegalle siinjuu shaalii caatee biratti yaraamullaa. Gara amata lama sadii bakka san turre. San keessaa amata tokko hedduu miidhamne. Nyaanni ganda qaari'aatii walitti bakka takka fidannee bakka takka nyaannaa ganda guutuudha. Gandi kanuma qaari'aa nurraa deemaan jenne wohuma qabannu kennani. Laakiin wanni ganda guutuu keessaa ganda nuti qaari'aa irraa qabnu warra bakka takkaa jiru san wanni namni hundirraa fidatu waan yeroo quufaa mana tokkoo dhufuun gahu. Gandi kun nurraa deemaa sinjaanii qaanfannee faadharraa yaanee bakka biraa dhayne. Biyya biraa keessa bakka jireenyi wayyaa dhayne kadhanne achi dacha'uu turre. Sini bugisee san keessatti hedduu rakkoon hamtuun yeroo takka bakka haman nu mudatte. Ammallee yaadadha mucaan tokko warra raamesii hojii qaraana. Abdallaa Raames jennaani. Guyyaa akka har'aati gad fincaanii gad hin teenye jee. Guyyaa akka har'aati gad torbaan tokko guutuu jechuudha. Torbaan tokko guutuu osoo waan nyaatin jechuudha. Fincaaniif gad hin teenye jee beela jirturraa waan nyaatan nu dhabuurraa jechuudha. Achirraa kaanee koosum jaaniiti kanatti bululoo kanaa gadi kana watariin gaditti koosum jira. Achi dhaynee lafti sun masnoo qabdii boqqolloo fi kanaas facaafatti jihaan sun waan taateen beeku irdaataas ni qabdii gaafas. Irdaataa mootummaan kakkannuuf kan. Achitti nu keessummeessanii nyaata akka hamatti nyaanne sun garaan nu qabee dhumuu geenye. Garaan beelaa eeguu nyaate. Gatii gisee hedduu nyaata nyaate. Gisee asrii tana bakka san dhaynee ogguu nuti masjida seennee gatti teenyu seenni jala yaanu kitaaba baafadhaa lallaalaa jee. Kitaaba baasee ogguun laalu kitaaba irraan hin dhabe barruu caffuma masjida dura caffee jira caffuma san keessa kana gatti teenye caffuma san naaf fakkaatee kitaabni barruu irraa dhabe. Beelarraa kan ka'e. Akkasitti ishee kitaaba katabbii takka irraa dhabeen jeen caffuma sana fakkaataa kitaabni katabbiin agarreen jeen. Nakko filatuma ofirraa dhiisinaan jee. Akkasitti yeroo san keessa hedduu rakkoon hamtuun nu mudattee
bakka sanitti boqqolloo takka waliin nu qabanii biitti masnoo qabdi. Hanga tana haa tokko lama waan taateen beeku. Gara ji'a meeqaa boqqolluma san akka shumootitti sheetichi sun nu affeelee kitilii takka qaba. Kitilii sanitti nu affeelee nyaachaadhaa turre asrii wanni takka baay'ee tokko nu safaree. Namu wajjin nyaatina yoo wajjin nyaatan wal miitanii jee. Maashaallah. Boqqolluma jirtu tan akkasumatti killi naqee bilcheessine. Bishaan jalaan inni akkasitti baay'een akkasiin nu nannaqee sanyaachaadha. Gara baatii 2 akkasitti turre. Akkasiin rabbii eegas booda furmaata. Obboleeyyan kiyyaa imalli ilmiin dhaabbanne waa hedduu keessatti gaa sheekkan keenya qabsoon saba kanaatillee sheekkan biraa maddite jalqaba Sheek Bakrii Saafaloo namni yeroo jalqabaatiif alaabaa tolchillee Sheek Mahammad Umar akkasuma ammaas Elamoo Qilxuu Hassan Ibrahim Jaarraa Abbaa Gadaa Abdulkariim Ibrahim Nadhii Gammadaa Sheek Qaasim Usmaan akkana ture. Mee sheeka amantiin teenya egaa waa hunda keessatti if baradhaa if beekaa akka jettu yeroo hunda nu barsiisaa turte. Alhamdulillah. Mee sheeka kanarratti waan jettu qabdaa egaa rakkoo hedduu ordatti akka dabarsite qubaan qaban dhageetii siin jira. Mee dhiibbaan gara ordaatti yeroo barsiisuudhaaf eegalte kana si qunname maal fakkaata? Dhiibbaan haalaan cimaadha. Orda yeroo dhaynu ganda cufa keessaa dibbeetti hadraa jira. Nu dura Sheek Muusaatu naannawa san ordaa san keessa qubatee barsiisuu ture. Isaa waa xiqqoo barsiisuu eegalee moggaa suutaan akkanatti waatti himuu waa'ee tooyidaa himuu eegalee dargiin cabe. Ugguu dargiin kufee anna jee kanarratti sheeka wanjalanii sheenii bakka san irraa qabamee hidhamee ajjeesuu ga'anii sababaa saniin biyyarraa bahe. Bakka san nuti dhayne jechuudha. Saniifuu wagguu nuti dhayne ijoollee nama 2 moo 3 awwadaa irraa ijoollee dubiraa takkaan nu wajji jira. As Dakar kanaayis Sheek Mahammad tokko jira Sheek Mahammad Adam yarhamullah nu deemee warra fadis inni Dakar ture. Ijoollee nama 2 dubiraa fuudhee achitti nu fide. Ijoolleen tun ijaaba uffatteeti yaadi tawarraa awwadaa nu jalaa tawarra Dakar tunis. Ijoollee tana biititti baatee xiqqana daawwatte wagguu bakka nuti itti qaraasifnuu fi bakka zaawiyyaa galan jidduu goyaan dhiiraa dharaan akkanatti itti baanii eegani. Warri ijaaba uffate kan akka jajanji. Warra diin jijjiira jedhaniiti. Warra diin jijjiira warra Yahudaan ergite jedhanii. Ijaaba uffachuu kana jechuudha. Ijaaba uffachuu kana akkanatti bahanii ajaa'iban. Jarri kun shaabbaa Yahudaa qabaa sumudaa Yahudaa qabaa nuun jedhan huccuurra uffatan malee duwidarraa sumudaa Yahudaa qabaa Yahudaa diinitti erga diin balleessuudhaaf ergan jedhanii. Hijaaba uffachuu kanarraa. Hijaaba uffachuu fi nutis waa'ee tooyidaa kaayimmoo eegallee jirra. Warra Yahudaan ergite jedhanii turani. Garuu abbootiin isaanii gurguddaan nurraa dheessaa ijoolleen akka jirtutti xiqqeenyii ta dubiraa dardaraa cufti nu harka dachaate. Ijoollee tana tooyida qabsiifne. Ijoollee sanarraan odoon ma jennu odoon wanjala odoo warra deemee xalaayaa asii barreeffamte fuudhee bakka barbaachisu wanjalaaf geessuudhaaf qopheessee jira. Warra baasii yookaan wacii namni kun ittiin sossoo'u if qabee jira warri qabeenya qabu jechuudha. Kanaaf nu hidhuudhaaf bakka san irraa nu yaasuudhaaf hedduu qabsaawanii. Garuu ijoollee akka jirtutti ijoolleen biyya guutuu waan harka keenya jirtuuf rabbiin nu gargaaree homaa nurraa taruu hin dandeenye. Somaaleen tun yeroo san naannoon sun naannoo Somaalee jala jirti kallilii Shaneessaa tayyaan tana jala jirti. Somaaleen hogguu wanjalatti geessanii achii ka'anii dhufanii hogguu nu laalanii ijoollee akkanatti quraan akka ajaa'ibaa qaraate hogguu argan.
warri man kanaan kan gushaa keessan jaaniin ummataanii kanaa jarri isin himtan warri makkanitti ilmaan keessan isin barsiisu kanaa jaaniini yee barkanuma waan biraa keessa jiraa jaaniin beektaa isaan warra naguma waan isin gargaara inaa kugodaa jaanitu nu biraa nutu isin gargaarratti hafuufaa jaanitu biraa yaati samaaleen tun hogguu karaa biiroolee adda addaatiif kanaan dadhaban kaambii dhaquu eegalame kaambii sanis rabbii warruma achi jiru bakka kaambii waraanaatti hogguun waan jalan basaasa qaban biyya keessaa warri waraanninis warreen basaasotaa kana rabbiin nu laaffisee kanumaatu miseensa keenyaa nama miseensa keenya jarri kun miseensa keenyaa anaa fi Sheikh Abdul Naasir saahiba kiyyaa wajjin achi dhayne sani jarri kun miseensa keenyaa nu wajjii waan nuti irra jirrutti nu deeggaranii jaanii warrummaan silaa basaasa isaan kaayatan kana tukkuman qabnu warra tukkuman qabnu eega nama eega biitti nagaa taate nu himan malee yeroo sanii kuman qabnu akkasitti akkuma rabbiin nurraa ittisaa ture ati gaa yeroo hedduudhaaf qabsoon nurra deemtee booda biyya hunda rabbiin harka keenya deebisee biyyatti sun hundi gaa biyyattii fi hijaabatti gaafa dura guyyaa duraa hijaaba akkasitti ajaa'ibdu hijaaba baatee akkasitti eeydu sun cufti hijaaba dachaatee biifu wadaaddoo jaanii gaafa san kaa'u zaarii jechuudhaan beekamtii biyya horii tana keessatti jinnii gabbaranii jira amatarraa kan namni tara takka abbaan manaa tara takka haati manaa tara takka maalirraa waan qalle hin bahan bakka takkatti yoo namni walitti dhufe beerri akka jiru gaggaba guututti waan san cufa yeroo gabaabduu keessatti rabbi dhaabee uummanni tawhiida qabatee booda gaa waan nurra dalaganii fi waan nu yaadanii fi hunda isaanumaan nu hime deebi'ee bara kana yaadaa turre rabbu baa isin baase malee nuti gara keenyaan waan takka waan hambifannee qabnu yaanii. Buleen kiyya jaalatamu egaa imalli seenaan takeessaa dubbannu fi takeessaa dhiifnu silaa tartiiba si eegaa hin jirra akkamitti yoo jettan waan hedduudhaan dabre. Kanaaf jara kiyyamee meeshee keenya abu eegaa sagantaa ta'e har'a yeroo kana haga kanarraa nu qoddee nu dubbisuu keetiif jazaakumullahu khairan sin jechuu barbaanna. Kanarraa kaafe immoo hawaasa keenya kanaaf maal dhaamta? Alhamdulillah hawaasni rakkoon amma jirtu zabanaa dhufaa dabraa keessatti warri amantitti gufuu ta'uu amantii balleessuudhaaf laffa'uu takkaa rafne takkaa ifin daganne takkaa qabsoon dhiifne garuu hogguunii fi amantii irratti rakkina yaadanii amantii moggaa takkatti rakkina irra fidan dhaamsan yookaan facaasan mootummaa takka diigan mogguma takka lafaa kaati ummanni aqiida qaba waan ta'eef jechuudha. Egaa nabiin alayhi salaatu wassalaam amantii bu'uureessee gadhaabee jabeessee jaarmeesii jabeessee biraa deeme kufaa ka'aati as geesse. Laakiin yeroo amma keessa jirru tana keessa yeroon hamtuun takkaan dabarre islaaminaa irratti. Yeroo ammaan tana keessa jirru tana keessa hawaasni aqiidaa wallaaleeti amantii fi wallaalee baay'inaan jechuudha. Hawaasa amantii wallaale kanarratti warri amantii balleessuu barbaadu warri amantii tana dhabamsiisuu barbaadu akka hamatti irra dalagu jira. Amma gufuun guddoon amantii dura jirtu warra irra dalagu kana osoo hin tahin warra balleessuuf laffa'u kana osoo hin tahin wallaala warri muslimaa kan amantii tana himatu amantii wallaale. Amantii tana wallaaleetu amantii tanatti gufuu ta'u jira. Kanaafuu dhaamsi kiyyaa xiqqaa fi guddaadhaan amantii teenya bira dhaabbachuudhaaf amantii teenya warra isii balleessuu barbaadu irraa tiisuudhaaf furmaanni barnoota amantiidhaa haa barannu amantiidhaa wajji haa wal barru amantiin teenya faayidaan si maal nu qabdi addunyaa fi aakhiraadhaafis amantii faayidaa qabdu ta'uu amantii misoomaa amantii guddinaa tan addunyaatiif fi aakhiraatis addunyaa fi aakhiratti ittiin guddatanii ittiin nagaya bahan tahuu
hubatanii akka barnoota hawaasni akka jirutti barnoota hogguu jedhan barnoonni bu'uura amantii islaamaatirra naanna'u namni walirraa bakka bu'uun ta'u barnoota bu'uura amantii islaamaatirra naanna'u arkaana islaamaa 5 arkaana iimaanaa 6 fi ihsaana waan kanarra wanni naanna'u namni haati manaa abbaan manaarraa bakka bu'uun ta'u abbaan manaa haadha manaatirraa bakka bu'uun ta'u ilmoon abbaarraa bakka bu'u abbaan ilmoorraa bakka bu'uun ta'u namni hundi fardu aynii jedhamti jechuun ilmi islaamaa bakka lama qoodamti fardu aynii fi fardu kifaayaa jedhamti dirqama mataa mataatti nama hundarra jiruu fi dirqama gariin namaa yoo barate kaan irraa hufuu yookaan irraa hafuu danda'u hawaasa kana keessa namni ilmi isaan beeku yoo jiraate guututti haa baratanii yoo mijaa'e bareedaadha hin jedhamu garuu fardu aynii waan jedhamu kana dirqama mataa mataatti namarratti jiru kan nama walirraa bakka bu'uu hin dandeenye kan bu'uura amantii islaamaatirra naanna'u kana ifi maalummaa amantii islaamaa maalummaa amantii islaamaa kana barachuudhaan dhaamuu fi barbaadaa hawaasa keenya quraanaa wajjiin rabbi wal haa barsiisu hadiisaa wajji rabbi wal haa barsiisu dhaamsi guddaaniin dhaamu wanni amantii gufuu ta'u jiru numa ka amantii wallaalee saniifuu amantii teenyaan akka waliin wallaallee amantii teenya akka barannu amantii teenya akka hubannu maalummaa isiidha jechuudhaan dhaamuu barbaada inshaallah. Kanaaf obboleeyyan kiyya arraab dhaamsa keenya asitti xumurama. Sanirraa kaafe immoo sheeka du'aa inuu godhi. بسم الله الرحمن الرحيم ربي سنيس جزاء ربي سنيا خفلو آمين كان قود خنا نفرتشي سي ربي جزاء سنيا خفلو آمين خير ربي جزاء سنيا خفلو آمين يا رب خير أنغنا متي أنغنا والورد لو ربي سنيا تاسسو آمين بدي تيني ربي نوها رامو آمين خير رت ربي نوها ريسو آمين حواسا خينيال حواسا قرآن وجين حديث وجي والبري amantii isaanii leecalloo godhatee jabeeffatu rabbi nu haa taasisu amantii irratti rabbi nu haa dammaysu fitinaa zamanaa jalaa rabbi nagaa nu haa baasu fitinaa jiruutii fi du'aa jalaa rabbi nagaa nu haa baasu fitinaa qabrii jalaa rabbi nagaa nu haa baasu fitinaa guyyaa qiyaamaa jalaa rabbi nagaa nu haa baasu warra guyyaa san kitaaba isaanii mirgaan fudhate rabbi nu haa taasisu siraata irraa akka hangaasutti warra dabre rabbiin nu haa taasisu azaaba addunyaa akhiraa jalaa nu baasee jannata addunyaa akhiraa keessaa warra jiraatu rabbi nu haa taasisu وعلى ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أزياكرم يا الله ملكويتي ملكاوي ملكويتي ملكاوي ملكويتي ملكاوي ملكويتي ملكاوي ملكويتي ملكاوي ملكويتي ملكاوي